danqaa jira. Diinummaan wal ilaaluun kun naannoo michoonni gargaarsa dhala namaa socho'aa jiranitti dhiyaachaa yeroo adeemu hojii gargaarsa raabsuu daangessa yookaan immoo akka addaan citu taasisaa jechuudhaan dhaabni gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa Ochaan beeksisee jira. Ta'us garuu gargaarsa hatattamaa raabsuu itti fufee akka jiru kan ibse Ochaan namoota 154,054 gargaaraa akka jiru 200,000 fi 10,000 immoo kan haaraa manaaf qe'ee ofiirraa godaanan ta'uu ibse. Mootummaan Itoophiyaa kibxata darbe kan akka jedhetti Tigraay keessatti bakka waraanni isaa seenetti gargaarsa dhala namaa raabsuuf akkasumas tajaajila adda addaa iddootti deebisuuf qophiitti jira. Addunyaan dhukaasa dhaabiinsi ta'ee sibiilota Itoophiyaa gama kaabaa keessa jiraniif eegumsa akka taasifamu gaafataa yeroo jirutti ibsi mootummaa Itoophiyaa kun ba'e. Duraan humnootiin Itoophiyaa fi Eertiraa magaalaalee Tigraay keessaa yeroo qabatanii turanitti miidhaan sibiilota irraan ga'an amma immoo magaalaa Shireef kanneen biroo keessatti sibiilota hafan kan ilaaleen yaaddoo jiru hammeesseeraa jedha Human Rights Watch. Kunis sibiilota Shiree fi iddoo biraa keessatti hafan ajjeesuu yookaan dararaa irraan ga'uu akkasumas mooraa baqattootaa keessatti haala sirrii ta'een qabamuu dhabuu dhaqqabsiisuu mala jechuudhaan garee mirga namoomaa Human Rights Watch keessatti Daayirektara Afrikaa ka ta'an Latishaa Beedar dubbatanii jiru. Kana malees golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa torban kana haala haaraa Itoophiyaa keessatti uumamaa jiru ilaalchisee dubbachuuf akka jiru Beedar ibsan. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa garuu ibsa akkasii fudhatama dhabsiisee jira. Amma walitti bu'iinsi hammaataa jiru hin jiru. Kan hammaatee ture bulchiisa naannoo kanneen biraatti babal'atee yeroo ture sanatti ka jedhan gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa Itoophiyaa Reedwaan Hussein amma belbelaa wanni jiru hin jiru qabbanaa'eera jechuun tiwiitarii ofiirratti barreessan. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF gamasaan hawaasni addunyaa battalumatti dhukaasa dhaabiinsi akka ta'u dhiibbaa akka godhuuf gaafateera. Battalumatti dhukaasa dhaabiinsi akka ta'uuf ofiisaa qophii ta'uu ka dubbatu TPLF hawaasni addunyaa waraanni Eertiraa akka Tigraay keessaa ba'u akka taasisuufis gaafatee jira. Dhukaasa dhaabiinsi akka argamuuf tarkaanfii qabatamaan akka fudhatamu akkasumas mootummaan Itoophiyaa gara marii nageenyaatti akka dhufuuf dhiibbaan godhamuu qabaa jedha ibsi TPLF dilbata darbe baase. Gama kaaniin mootummaan Itoophiyaa kibxata kaleessaa magaalaa Shiree, Alamaaxaa fi Kooramiin wal waraansa tokko malee to'achuusaa ibsa baasee jira. Kanas TPLF dursee beeksisee ture. Iddoo kanattis dhaabbatoota gargaarsaa waliin qindaa'uudhaan gargaarsa dhala namaa kennuuf ka jiran ta'uu ibseera. Wiixata darbe mootummaan Itoophiyaa dirreelee xayyaaraa fi naannoo federaalaa ka ta'an ka Tigraay keessaa akka to'atu beeksisee ture. Gama biraatiin mana maree bakka bu'ootaa kan United Statesitti dura taa'an koree dhimmootii alaa Grigory Mix ibsa sanbata darbe baasaniin waraanni Itoophiyaa gama kaabaa haala bala'amaa ta'een itti fufuusaa fi rakkoo gargaarsa namoomaa daranuu hammeessuu isaatiin yaaddoo qabaachuu isaanii ibsanii jiran. Eertiraan Itoophiyaa tasgabii dhabsiisuu keessatti harka galfachuu itti fufuu ishee cimsinee balaaleffanna ka jedhan Grigory Mix gareeleen wal waraansa sanatti hirmaatan hunduu siviilotatti xiyyeeffachuu fi waraansicha waa baay'ee mancaasu dheeressuu isaanii akka jabeessanii morman hubachiisan. Itoophiyaa keessatti miidhaan dabalataa dhufuuf akka deemu mallattoon akeekkachiisaa agarsiisan ammas mul'ataa jiru. Kanaaf golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa dhimma kanaaf battalumatti ilaalcha duraa kennuu qabaa jedhaniiru. Mariin nageenyaa silaa Afrikaa kibbaa keessatti gaggeeffamuuf ture yeroo biraatti darbuu isaan mufadheen jiraa jedhani gaanfa Afrikaatti jilli addaa kan United States Mike Hammer gamtaan Afrikaa fi qaamonni barbaachisoon dhimmi kun ilaallatu qindeessuudhaan deemsa ifa ta'ee fi gamni hundumtuu waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa tolfatanii yaada gaariin mariif akka taa'an dhiibuu qabuu jedhaniiru. Kana malees Oromiyaa fi Benishaangul Gumuz keessatti hokkarri hammaachuu seeraan ala namoota ajjeesuu fi humnaan dhabamsiisuun dabalaa deemuusaan Gaambeellaa fi uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa